My storage went from this to this in 5 minutes. Storage literally went from this to this. Guys, application tokko bantanii advertising yookaan beeksisonni kanneen akkana kun yoo isin chaggaranii fi ammas Google Chrome irratti any Google irra waan fete yeroo dubbistan advertising amma asirratti agartan kanneen akkana kun beeksisa jechuudha. Pop irratti isin yeroo isin sarara jirtan kan gara bakka biraatti isin dhufu applicationota garaagaraa akka download godhatanii beeksisa yookaan advertising bakka fedhattu yoo isin darare video amma kana keessatti haala advertising hunda bakka fedhattu bilbila keessan yeroo fayyadamtanitti akka advertising gonkumaa isinitti dhufne gochuu kamtu dandeessan video kana keessatti waliin ilalla video kana like gochuun agalu TikTok ra video kana laal jiraatun TikTok follow godha profile kan reelsana YouTube icon irratti kaasa YouTube kan irratti mudata video guutuu irratti tunuusanii isinitti yaatu. Bilbila keessan Android yoo fayyadamtanii applicationota irratti ads yookaan beeksisoonni advertising yookaan bilbila irratti dhufee yookaan isin dararute karaa kanaan firraa guruu yookaan firraa dhorkuu dandeessanii video kana nafaana hordofaa jalqabaa gara settingii bilbila keessanitti ni seentanii connection kajuu filannoo gara baatiin ba'uufan irratti ni cuqaaftan filannoo kana irratti erga cuqaaftan booda asitti more connection kajuu ni arganna filannoo kana asitti argattan more connection settings kajuu irratti ni arganna asirratti argattan filannoo ba'u keessa private DNS kajuu kana irratti ni cuqaafna private DNS irratti erga cuqaafnee booda filannoo gara gadiitti nu argamu private DNS provider host name kajuu kana irratti click ni gootan. Okay, ga private DNS irra khara gadiitti private DNS provider ar host name kan jiru kana irra dhuftanii waan nama barreessaa jiru kana barreessan jechuudha dns.adguard.com jettanii barreessanii san booda save kan jettu kana irratti cliqaaftanii save gootanii Somebody save ergeessanii ta'e booda application irratti ta'e website irratti beeksisni dhufee isin dararu TikTok wantoota TikTok kanneen akkanaatiif follow godhaa subscribe godhaa bye bye.